seera dhukataa sadaffarra jirra. Okay, kan namuu beekuu qabu garuu kan namni dubbanneerra. Maali wanti sun? Sadaffaan maal jedha? Sagalan keessaa sadaffarra jirra. Don't stare at people, especially in silence. Maal jenne? Don't stare at people, especially in silence. Let's read one more time. Waliin haa dubbifnu al sadaffaatiif. Don't stare at people, especially in silence. Maal jechuudha? Don't stare. Staring tun afaan Oromootiin akkam akka taate ibsuun natti ulfaatti. Mee isin komentii jedhan akka ani ibsa isaa qofaan sii kanna. Nuti ilaaluu jenneetuma bira kunna ilaalcha dheeraa jechuu dandeenya. Maaliif afaan Oromoo kana loqotni adda addaa jira. Okay, loqotni gariin jechoota barbaachisaa hin qabu. So waliin guddisaa deemne malee jechuudha. Jechi stare jettu Ingiliffaadhaani otuu ija irraa libsanne ilaaluu jechuudha. Akka nam tokko yeroo si jalaa badee nama kanaan san hin beekamu jettee odoo ija irraa libsanne osoo if hin beekne ilaaltu suni. Okay, stare jedhama jechuudha. Don't stare at me. Akkasittiin ilaalin jechuudha. Ani ilaalcha dheeraan jedhaani ilaalcha dheeraa. Ilaalcha kanamatti ilaaltee tumarraa garagaltoo sun taane akka nama waan ajaa'ibaa argee, okay, waan nama dinqisiisu argee ija itti dhaabdee ilaaluun sun stare jedhama jechuudha. So jecha tokkoon akkamii ibsina afaan Oromootiin jecha kana? Komentii jalatti ni eega. Okay, don't stare at people jedhama kun. Namoota ija baastee akkasitti ilaalini jechuudha. Okay, ija itti dhaabdee ilaalin namoota akkasitti. Koomaa godhee Sambooda maal jedha? Especially keessaafuu jechuudha. Especially keessattuu in silence. Cal jettee ilaalta afaaniin hin dubbattu ija baastee ilaalu jirta yookiin itti dhaabdeeti. So kuni dubbii biraati jechuudha. Namni ati akkas ilaaltu sun okay, tarkaanfii fudhachuu danda'a jechuudha. So kanaaf kuni seera salgan keessaa tokko jechuudha. Seera namuu beekuu qabu. Ustee ija namatti dhaabdee ilaaltu jechuudha. Laaltee irraa garagalu qabda. So kana uumamaan ni beeknaa garuu namni hin beekne ni jira. Namoonni waan kana hin beekne nama gowwaa qofa jechuudha. Nama maraataa fi ijoollee fi nama seera kana hin beekne maal jennaan ka bira isintu beeka jechuudha. Okay. So wanti nuti irraa barachuu deemnu hima kanarraa maali? Jecha stare jettu fakkeenyota wajji ilaalla. Especially silence teebilii keessa galfannaa ilaallu. Okay. So akkamitti dubbifna amma jecha stare jettu? Naa dubbisame. Jecha kana akkamitti dubbisnama? Maal jennee dubbisne reefu? Stare. Stare jennaan. Hiikni isaa maali? Ilaalcha dheeraa. Ani immoo isinirraan jecha tokko eegu jira jechuu komentii jalatti. Maal akka jettanii naa ibsitan jecha stare jedhuun eega maal inni ta'e beektan. Maalummaa jecha kanaa hin beektu garuu jecha tokkoon afaan Oromootiin akkamii ibsan loqoda kam keessaa arganna ka jedhuun eegaa jechuudha. Okay. Akka naannoo keenyatti akkana jedhamaa jettaniiti komentii jalanaa keessan loqoda kam akka tees. Okay. Wallaggaa moo Arsiidha moo Harargee moo ka jedhu nan eega. Okay. Inni kun immoo akkam jennee dubbisne? Especially jenne. Especially jechuu dhiifneemi. Especially hin jennu. Especially. Especially. Okay. Especially in jennu. Okay. Especially. Keessattuu jechuudha. Keessumaafu. Okay. Jechi inni xumuraa kan nuti ilaallu jechuudha. Seera kana keessatti silence jedha. Silence jechuun maal jechuudha? Callisuu. Silence jechuun maal jenne? Callisuu jenneeni. So mee erga hiikaa fi akkaataa itti dubbifamu ilaalle amma wanti ilaallu haa irraa ijaarrume. Hima gaggabaabaa irraa ijaarru. Jecha stare jetturraa maal ijaaruu dandeenya? Don't stare at me like that. Don't stare at me like that. Yookiin immoo maal jechuu dandeenya? Namni tokko gaa akkas silaale nama dubaraa faayoo ta'e ati akkas ija sitti dhaabee silaale nama si cinaa jirutti himuu barbaadda akkana na laalti agartee ija narra dhaabdee jechuu barbaadda akkam jettaan? She stared at me.
She's staring at me. Yookiin immoo yoo si ilaalaa jiraatte erga si ilaalte booda immoo yoo darbee gochi sun she stared itti dabaluudhaan she stared at me. Yoo isa ta'e immoo kan si ilaalaa jiru he stared at me. Yookiin immoo yoo inni si ilaalaa jiraate he is staring at me. He's staring at me. Okay. Yoo wanti takka isin hawwatee waan sani ijatti dhaabdanii ilaalaa jiraattan akkam jechuu dandeessan? I can't stop staring. I can't stop staring. Ija koo irraa libsachuu hin dandeenye yookiin immoo wanti sun baay'ee waan na hawwateef ilaalee quufuu hin dandeenye jechuus dandeenya. Ija irraa libsatu yookiin immoo ija irraa deebisuu hin dandeenye wantan ilaalaa jiru kana jechuudha. Okay. Jecha especially jedhuuf immoo keessaafuu jennee miikansa so makkeenya maal jechuu dandeessan? I don't want to talk. Haasawuu hin barbaadu. Especially at night. Keessaafuu halkan fa'a. Okay. I don't want to work. Hojjechuu hin barbaadu. Especially in the winter. Keessaafuu yeroo qabbanaa yeroo winterii san jechuudha. Jecha silence jetturraa maal ijaaruu dandeenya? Silence jechuun callisuu erga ta'e maal fa'aa jechuu dandeenya? Barsiisaan yookiin immoo namni yeroo jeequ sagalee guddaa kaase silence please. Please quiet jechuudha kan isaa Ingiliffaadhaani. So callisaa maaloo callisaa jettee namni yeroo wacu yookiin sagalee ol kaasee haasoo gaafachuu dandeessa akkasitti. Okay. Yeroo takka takka immoo I need silence jetta. Okay. This means I want everything to be quiet. Callisa barbaaddaa jechuudha. Calleensa waan cal jedhu bakka cal jettuu fi sagaleen bakka hin jirre barbaadaa jechuu jirta jechuudha. I need silence yeroo jettu ani callisan barbaada bakka cal jettu bakka gartee wanni takka sagaleen hin jirre barbaada. Bakka jeequmsaa fi haasawaa kanaan barbaadu jechuu jirta jechuu karaa biraatiin. So this means you want everything to be quiet. Wanni hundi akka cal jettu barbaadaa jirta jechuudha. Namni akkas hin jeeqne barbaadaa jirta jechuudha. Silence is good yoo jette deebitee jechuudha. Callisuun gaariidha. Keep the silence. Callisuu kee itti fufii. Okay. Waan baay'ee jechuu dandeessa jechuudha. Silence is gold jedhama fakkeenyaaf akka makmaksatti illeedha. Callisuun dahabaa jedhama jechuudha. So amala callisuu yoo qabaattan so you are having gold. So this means you have gold. Dahaba qabdin jechuudha. Okay. I'm just kidding. So kuni qosumaa fi okay kan itti aanutti yeroo dabarru rule number 4 seera arfaffaa seera nama beekuu qabu kan hin dubbatamne garuu help quietly. Help quietly. Don't expect praise jedha. Maal jenne? Help quietly. Don't expect praise. Asii achi gaalee tokko asiinis gaalee tokko jechuudha. Help quietly yeroo jennu nama cal jedhiituma gargaari hin dubbatin. Okay, akkuma silence isanii jechuudha. Quieting jechuunis. So don't expect irraa hin eegin praise galataa fi faaruu irraa hin eegin jechuudha. Okay. Nama tokko ni gargaarta waan takka nama san irraa garuu hin eegin. Akkanatti abalu gargaare akkas gargaare jetteetis wajin sagaleen baasin cal jedhii gargaari. Namicha irraa immoo waan takka hin eegin galataa fi faaruu adda addaa akkanna gargaare maal irraa eegda taanaan so gargaarsi kee gatii hin qabu jechuudha. So kuni seera arfaffaa kan namu beeku jechuudha. Kan namu beeku qabudha. Okay, kan hin dubbatamne garuu namni seera kanatti bu'u namni nama gargaare akkana qarshii akkana abaluu kanne akkas jedhee namni immoo akka isa faarsu barbaadu so namoonni immoo faallaa saniitiin inni na argaa jedheeti si hamataa jechuudha. Okay, rabbi birattis gatii hin qabu jechuudha. Wanti ati namaaf gootee deebitee galata barbaaddu jechuudha. Galata ka barbaadan rabbi qofarraa mitire. That's it. Okay, asirraa jechuun itti barannu maal amma? Quietly expect praise. Quietly kayaddu as jirti. Expect kayaddu as jirti. Praise kayaddu as jira jechuudha. Let's put in our table and see it one by one. Table keessa kaayanne haa ilaalame tokko tokkoon.
So jecha kana mee akkamiin dubbifne amma? Akkaataa itti dubbisne irra deebi'anaa dubbisaa. Akkam jettanii? Quietly. Akkasii. No. Quietly. Quietly akkana dubbistan. Kun afaan Oromoo akkaataa sagaleen sun itti ba'uudha jechuudha. Quietly. Isa kana akkamiin dubbistan? Expect. Yeah, expect jennaan. Expect jechuudhaaf baay'ee nama dhiba. Jechi kuni bakka lamatti adda baasaadha. Ex jedhaati san booda pect kan jedhu itti guutaa. Expect suuta erga akkasii jettan booda expect jettan san booda. Okay? Eeguu jechuudha. Waan tokko namarraa eeguu ni jira miti akkas jechuudha. Inni kunoo prize jenna. Prize jenna moo akkam jenna? Now akka jedhu qabnu praise. Praise galatoonfachuu yookiin immoo faaruu jechuudha. Faarfamuu jaalachuu jennee mireefoo achi keessa yeroo dubbannu. So praise jechuun faarsuu yookiin galatoonfachuus ni ta'a. Okay? Gara hima irraa jaarutti yoo kan dhufnu ta'e jecha quietly jedhu kana maal faa jechuu dandeenya? Fakkeenyaaf speak quietly. Speak quietly yoo jedhamu tokko maal jechuu jira? Talk in soft voice jechuu jira jechuudha. Sagalee laafaadhaan osoo nama hin jeeqne haasa'e jechuu jira jechuudha. Jecha walk jedhu ni beektanii deemuu jechuudha. Walk quietly yoo siin jedhe maal jechuu jira? Move without making noise. Osoo nama hin jeeqne deemi jechuudha. Deemsa meeshaa hararra dhidhiitaa waan jeequmsa akkasii osoo hin uumne jechuu jira jechuudha. Okay, maal jenne? Walk quietly. Kan biraa namni tokko fakkeenyaaf he left quietly yoo siin jedhe inni sagalee osoo hin dhageessisne maal ta'e? Deeme jechuudha. He went away without noise jechuu dandeenya Ingiliffaadha yeroo hiiknu jechuudha. Namni tokko immoo osoo hin jeequmsa takka hin goone cal jee gattaa'e yoo siin jechuu barbaade sit quietly. Sit quietly. Osoo sagalee takka hin uumne gattaa'e siin jechuu jira jechuudha. Fakkeenyaaf nam gariin ulaa gisee cufu sagalee guddaa dhageessisuun cufuu danda'a. Akka inni akkas hin gooneef dura itti himuu barbaade close the door quietly. Ulaa san cufi osoo sagalee hin uumne jechuu jirta jechuudha. Shut the door with little sound yookiin immoo no sound. Akkasi. Okay? So asirrattis fakkeenya mataa keessaniitiin eega komentii jalatti. Okay? Qaaya komentii jalatti waan mataa keessa isin dhufe. Sirrii moo sirrii miti adda baasnaa achi jalatti.